Dhimmi Dooktor Gammachuu Magarsaati wal qabatu dhimma amantaaf amantaa otoo hin taane dhimma gandummaadhaan wal qabatudha. Eeyyen akkasii dhugaan jirtu. Dooktor Gammachuun amantaa musliimaa arrabsee jira yoo ta'e ana galumaatti viidiyoo sana ilaalee ture. Kiristaanotaaf musliimallee wal qixa qeeqee miti. Kiristaanotaaf miilan irra deeme Dooktor Gammachuun jechuun arraba otoo hin taane qeeqa waan isa mul'atu dubbachuudhaan otoo ka dallanan ta'e silaa kiristaanotatu dallana ture. Warri wacaa jiru hangammaatti. Dhugumatti dhimma islaamummaatiif dubbachuu otoo hin taane warra gandummaan akkasii keessaa wacuudhaal gurbaa akka ibiddaa keessaa wac deengadda armaan dura arsiin handhuura Oromiyaati jennaan lakki arsiin handhuura Amaaraati jedhanii hin dadhabne lafa qabattanii soo arra dhuftanii Dooktor Gammachuu qeequu keessan maaltu nama ajaa'iba waan addaa miti. Viidiyoo sana hanga dhumaatti dhaggeeffadhee jira. Yoo Dooktor Gammachuun amantii islaamaa arrabse kan jedhamu ta'e qeeqaa fi arrabindee garagaraa bara. Warri amantaa arrabsaa oolan jiru Oromollee ta'anii bakka amantaan lamaan itti wal madaalchifamu. Bakka garee shaadaa fa'aa bira yoo deemte waan baay'ee jedhama. Ka Dooktor Gammachuu kanaa miti. Dooktor Gammachuu waan tokko tokko irratti qeeqa yoo kan kaasuu ta'e qeeqi sunuu arrabatti kan hin dhiyaanne waan ilaalcha isaa guutuu kan ibsatedha. Waa'ee kiristaanota akkas jedhee ture. Kiristaanonni akkas jedhani bakka Yesuus itti dhalateef achi gidduu laga tokkotu yaa'aa jedhanii jedhe. So nuti immoo Oromoo keessatti waaqi duruma jira jennee amannaa jedhe. Amma kun arraba. Kun arraba amma. Yoo qeeqa ta'e qeeqi inni kaase isla kiristaanummaa irratti inni guddaan yoo sila arraba ta'e otoo ka dallanan ta'e isaantu dallana. Garuu warri islaamummaa maqeeffatanii amma amantaa keenya arrabsanii niin jedhan kun warra dhimma gandummaatiin deengadda Dooktor Gammachuu qeeqaa ture bara. Arsiin handhuura Oromiyaati jennaan har'allee gaddeebisee onnee Oromiyaati jedhee itti dabaleef. Tanaatu isin dallansiisa bara. Dooktor Gammachuun dhugumatti amantii islaamaa arrabsee jira yoo ta'e hayyoonni amantaa musliimaa jiru. Gad dhufanii himachuu danda'u, himannaan rabbanuu danda'u. Ahmaddiin Jabal jira. Raayyaa Abbaa Maccaa jira. Hajji Ibraahim Tufaa jira. Akkasuma Ustaaz Kaamil Shamsuu jira. Yoo dhugumatti inni arrabsee jiraate himannaan rabbanuu danda'u. Dooktor Gammachuunis dhala namaati. Namni kamuu seeraa gati. Yoo himatame seeratti dhiyaachuu danda'a. Homaa rakkoon qabu. Garuu dhugaan jirtu akkasii miti. Mee hayyuun islaamaa tokko haa himatu waliin arguudhaaf teenna. Dubbiin akkasii miti. Warri dubbii oofan. Warri dubbii Dooktor Gammachuun islaamummaa arrabse jedhanii oofan. Warra gandaati. Warra gandaati. Jaallatti moo jibbite siquu qabu beeka. Amma waan baay'ee naan jechuu dandeessa. Arrabsi an arraba kan keetirraa dantaan qabu. Arrabaa miti wanti barbaadeyyuu yoo dhufe dhugaa dubbachuu kiyyatti waan ta'e ittiin gaabu. Siif gala miti. Dooktor Gammachuun jaallatte moo jibbite goota gootummaan isa fakkaatu. Asin namuranii miti asitti yoo nakutan jedhe Hacaaluu Hundeessaa. Inni abbaa Hacaaluu Hundeessaati. Abbaa Hacaaluu tokkicha lafa jiru har'a nuti qabnu. Goota gootummaan isaa Oromoo fakkaatu. Dooktor Gammachuun otoo nama asadaatu ta'e nama islaamummaa keessatti nama mootummaa sana jala taa'ee mootummaa sana qeequ kan dantaan qabne. Deengadda dhimma mootummaa gaafatamee ture Dooktor Gammachuun. Mootummaan tun Oromoodhaaf waa gootee kan jedhamuu fi Oromummaayyuu beeytii jedhe. Beeytiyyuu jedhe Oromoon maal akka taate. Dooktor Gammachuun nama akkasiisan nama mootummaa sanuu jala taa'ee waan barbaade maaliif hin taa'e dhugaa isaati irratti nama eenyullee mormuudha Dooktor Gammachuun. Gootummaa isaatu isinitti ulfaata. Warra gandaa. Yaa warra gandaa. Yaa warra isin guba jechi kun hin beeka. Eeyyan isin warra gandaati. Warri gandummaa oofan. Sa'aatii ammaa kana gandummaan baay'achuu bira dabartee sadarkaa tokko. Dheenna kana maaltu na ajaa'ibe beektaa? Tokko artistii Oromooti. Artistii Oromooti warra tokkummaa jedhee sirbaa ture kana. Laayifii galanii abboo. Abaarahullah waanu rahimahullah. Maal jennam? Laayifii galanii warri ganda sanii sun jedhanii otoo hin beekin gaa dubbiin amma warri of yaadatanii gaa. Isaan waan kana dhiisee ture maaltu kenna kaa'ee jedhu. Sadarkaa artistiin Oromoo warri tokkummaa. Kolkolo. Sadarkaa san jirraa bara. Sadarkaa san jira. Inumaatu sadarkaa nuti artistii Oromoo isa jabaa goota Oromooti warra tokkummaa Oromoo barsiisee tokkummaa Oromoo kanarratti jijjiirama Oromoo kanarratti waan baay'ee fide jedhee maatiin keenya nu barsiisaa ture. Har'a gad dhufee diigumsa keenya irratti waan baay'ee yeroo hojjetu yoo argite maal si fakkaata? Kun waan nama ajaa'ibu. Amma keessan kun faan maal isaatu nama ajaa'iba Dooktor Gammachuu arrabsuun keessan. Waan nama ajaa'ibu miti. Sadarkaa namni hayyuutti jettee yaaddu gandummaa gad deebi'etti kun waan addaa miti. So dhugaan jirtu garuu Dooktor Gammachuun amantii namaa arrabse otoo hin taane tarii wanti sun qeeqa ta'uu danda'a. Eeyyeen qeeqa ta'uu danda'a. Warri abbootii amantaa gurguddaan waan agarsiisan jechaatuma oolu. Sanii olillee jechaa oolu. Warri ergamaa Rabbii arrabsanillee hin jira sallallahu alaihi wasallam. Haa ta'u hanga ammaatti kaseeratti hin dhiyaanne kan malaan arrabsaa oolu daayirektilii afaan hin gabbaanillee jechuu baatu. Dooktor Gammachuun garuu waan Oromoodhaaf ta'a jedhee yaadu. Oromoon hundi ilmaan isaaniiti. Eeyyen ani ilmaan isaati. Atis ilma isaati yoo jallatte malee ilma jallate taata malee kamataa dhaqaa warra gandaa. Ilmaan isaa tana amantiin kun waan hin taane naaf fidaa jira jedhee yoo yaade
abbaan waan yaade tokko si barsiifachuu hin danda'u, ilma isaa barsiifachuu hin danda'u. Abbaan kan kee mee ijoolleen abbaan isaanii kiristaanaa jirtu as keessa. Mee namni ilaalaa jirtan kan abbaan isaa amantaa biraa yookaan ati muslima taatee inni kiristaana, ati kiristaana taatee inni abbaan kee muslima kan ta'e yookaan amantaa biraa. Abbaan kan kee sun dhimma amantaatitti godaantee kana maal jedhee si barsiisa? Waan baay'ee jechuu danda'a. Ilaalcha gaarii amantaa saniif waan hin qabaanneef. Doktor Gammachuunis kanuma qabadhu waan addaa maaltu jira? Kun isinitti hin tolu hin beekamu. Baay'ee isinitti hin tolu. Otoo keessanii Doktor Gammachuma sana qalanii foon isaa isinii fidan. Maaliif? Gandummaan keessa nyaattee kan handura Oromiyaati jedhe jettanii Arsiin handura Amaaraati maaliif handura Oromiyaa jedhe jettanii girrisaa warra turtanidha. Amma sammuu qabdanii amma. Sammuun hin jira. Kun jiraayi jedhe bichaan xiqqaan tokko. Qabdu amma kun jiraayyuu. Maafi wallahi. Hin jiru. Namni gandummaan naxibiin takka hangasii keessa jirtuutu hin jirtu wallahi. Irrina jabaa qabda. Irrina akka ajaa'ibaatti irrina baay'ee qabda. Irrina caalu gandummaadhaan yaaduudha. Sammuu gandummaa qabdu baadhattee deemuun kan kee irrina caalu mataan isaa. Dadhabbina kan kee tilmaamuu yoo barbaadde hagam tokko gandummaa qabaan si keessatti haa dhaga'amu. Sani booda hangam dadhabaa akka taate of beekta. Ijoollee Baalee ta'e, Arsii ta'e, Harargee ta'e, Walloo ta'e, Wallagga ta'e, Shawaa ta'e waan barbaadde. Hanqinni wayii kan sitti dhagahamuu qabu gaafa ijoolleen kutaa Oromiyaa Wallagga dhalatte dadhabbina agasii qabdi gaafa jettee yaadde sammuu ta'e keessatti. Namni kutaa Oromiyaa lixaa dhalate, namni kutaa Oromiyaa bahaa dhalate, namni Oromiyaa keessaa bahaa dhalate tokko ilaalcha akkasii qabaa isaa warra akkasiiti jettee gaafa tilmaamte dadhabbina caalu isa sanii hubadhu. Achirra dhaabbadhu maal akka taate of hubadhu adeera kiyya. Hagam akkati dadhabaa taate achi booda tilmaamtee siif gala. Dadhabbina kee tilmaamuu dadhabdeemi bakka inni siif gahaadha gorsi xiqqaan siif kenne kun. Warri Shaashamannee dhalate nama akkasiiti jettee namoota baay'ee gaafa tilmaamte dadhabbinni kee achirraa matta. Hagam akka dadhabaa taate achitti hubadhu akka dadhabaa taate ati dadhabaadha dhuguma. Khalaas. So kanaaf gandummaadhaan girrisuu miti. Dhimma amantaatti barbaadachuu miti. Dhimma waanuma barbaadattee yoo kan ooftu ta'e dhugaa soba fakkeessitee soba dhugaa fakkeessitee waan fete yoo oofte Doktor Gammachuu irraa waan ati qabattus hin jiru. Kunis nama ajaa'ibu waan addaa miti. Siif gala jedhee yaada afaan Oromooti jedhee artisti Kadir Martuu kolkoloo.